السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفتو تابع خواجمتو تخيني جرتو إني جمّني بقى جمّني سنجنا الحمد لله رب العالمين. هاتي منالين قلوف ديمتي بقى جمّدن سنجنا أرمان قوتوني أكسو من قدوني خيني لين باية تك غلطوما هدو غلطوما ألفات دا هرا بولا ديبنا سنجنا باية تكنوف غلطوما نمني تكو نما تكو يدو تدربون باية تكبيكدو نما غلطاتي نما أبدي بروتي جاني إساين لين أكسيتي ولينو ديبسو باية تكغلطوما نسنين إسيل لين أمانتن إن شاء الله يا ربي انتاتي من خيّا قليتين فيديو أجايبا سيني ورابا إسان اللين نفنن أنجاني هيّماني جراني بويا فيه تتكبردون أنجاني الحمد لله رب العالمين على كل حال أسمانو من قدتش خيّنيا اتفوفا إسنين جنة إسن لكيوتوغا أيه الحمد لله قاعد بنتو دبي جبدو لا قالنا قرب تأثير جو خيّنا بربي قد رب درسا قالت قالتو فينا جتشو لا الحمد لله جتشو بربان مالي في خيسو سي تنتي قاعد دركا ممتن وهندون بينيا أما هندما هو ربي وهندون ده غرغرتي تمورا إيجا تلتي كما خافني تلتي تكاتا جيسي هيرونتي gartee manuma ofiitiin toltii bultii isii keessatti deeffachuu gartee rabbiin nu gargaaree danda'u keenyaaf nulleen gammannee jirra isinillee baga gammaddanii inshaallah guyyaa gulantaa irratti gartee galchine gammachuun teenya guddoon isiin sanii amma nu gargaaree tartiiba sanirree irratti deebineeti jirra galanna kan rabbii guddaatiin jaa amma hundeedhaaf dabarsina. السلام عليكم دوست سنجتشا اسن الرجل ترى اسن اللي قرتني حدودك اسن تبسيبني حالا خراد إرادي ما كوني خراب كونغا خراب بوابي كابو بوابي كونغا هنگا ناو مكيس جروتو بيها مالك كابو الرجع ديمني أزجو خينيا اتيجا متشوك أبنا جا هنگا قويا اسن قرتتي جا قرتي جا متشون قويا ولنتا اسرتيني سايرتيني أكستي ولين haasuun fagoon jiru dhufee jira baga as geenyigaa baga maddan waliin jechaa garuugaa asirratti mee maal akka homii qabnu maal akka ta'u inni kun beek ilmi namaatii nuti hanqina qabaachuu dandeenya ilmi namaa gaafeetee ilma namaa ta'e gartee hanti gongorreen jiru litus gongoraa hundi keenyaa'u odoo beekaa hin jenne gartee maal jee Lebiraan haasawsaa keessatti maal jedha beektaa? Waa xiqqoo dubbadhu hedduu dhaggeeffadhu jee hedduu dhaggeeffachuu guddisuun bareedaadha. Maaliif akkasuma qeeqa namni sii kanne yookiin komantii namni sii kanne fudhachuun dirqama keetii jechuun hordoftoonni nama kana gorsuudhaaf gartee haalaan waan baay'ee tokko bareedaadha. Waan baay'ee tokko nama illee diriirsu yoo jalina qabaanne yookiin hanqina qabaannu ta'ee hanqina akkasii qabdan jenteeni hanqina keenya nuu kaasuudhaaf mirga guutuu qabdanii nuti as akka beenyutti hanga dandeenyutti oofne asiin geenye sadarkaa isteeppii kanaan maaliif muka gartee keessa bu'aa beengaa hunda namaa kana walitti waan nu hafus ni jira hanga wal jalaa hanga itti fardiidhaa finneetii taanis walumaan agarraa walumaan laallaa maal dursi maali kan jedhamu immoo dursi gartee dubbii gulantaa tana firraa fixuudha. Tanamoota as keessatti wallabbiidha isteeppii itti aanuudhaan walitti araarsinee wal gartee wal simachiisuudhaan dirqama keenya dirqama nurra jiruusi hunda tokkoon keenya isin ammoo akka hordoftoonni immoo yoo sirriin jiraanne sirriin jirtan jettee nutti himuun yookiin waan ifqee qaban akkasii jechuun gaafun yoo namni keessa hin qeeqne namni qeeqa namallee fudhanne yookiin maal ta'a nama jabdummaa qabuuf ta'a jechuudha. Maal ta'uu qabnaa nama walirraa fudhatee nama gartee qeeqaas fudhatee qeeqa sana ittiin dalaguun haa godhu jennaa. Kanumaafuu gartee haalaan hedduu takka gartee namatti toltanillee komantii isin kennanillee komantii bareedduudha. Arragaa obboleessi keenya isteeppii kanaan geenye jirra. Galanni rabbii guddaaf haa ta'u. Maal fakkeenya warri akkanaa gartee warroottan wal dhaban agartee maal as keessaa akka fudhatan jaarsaa jaartiin hanga fedhillee yoo wal dhaban akka addaan hin fagaanne ta'uu baruudha. Yoo namni gartee namni jiraati namni nama wal fitu jiraati
yoo namni wal nama walitti fidu wala kun nuti kun nama wal kakaasu ta'e waan kun illee tol namni jiraachuudhaani hayyee akkasii asirra geenye jirra rabbi nu gargaare galanna kan rabbi guddaati kanarratti dhugaa dubbiin gulantaa keenyaa irraa xumuramuudhaaf gammachuu guddoo qabna kana keessatti waan ta'e hedduutu jira sangaa egaa sanillee nu eeggatti rabbi nu haa gargaaru isinis gama keessaniin du'aa nu godhaadha rabbi warra sanillee haqummaadhaan firraa fixee keessaa boo rabbi nu haa godhu inni guddooni waan guddoo rabbi nu lagee jira nu gargaaree jira galanna kan rabbii guddaati kanarraan amma arafee egaa ilma keenya asumaani inninis yeroo itti qophii ta'ee fi kanallee isin ibsu gammachuusa arafuulli xiqqollee inni fantana guyyaa isaa mijjaahi maaliif dirqama hin beenyu gama keenyaan qophii ta'uu ibsaatii fi jirra haala itti qophiitii fi gartee akkaataa itti galchuunis amma dubbiin isa bira jirti tokko guddoo maaliif nama guddoon ammaan tana gulantaa isaa manatti deebisuudhaaf qophii ta'u itti himaa jirra kasanirraa egaa hangam takka taadarkaa keessaas jira keessoo isaatii fi egaa namni tokko abbaatu of beekaa abbaa of beekaa isaaf mijataa ta'uu fi kanaas isarraa eegganna asan booda immoo nu gama maalii imalla keenya gara gulantaa irratti deebisu gulantaa obboleessa keenyaa bakkatti deebisuu irra jirra mee waan arafeen jiru asumaan isarraa dhageenyaa jechuudha. Galatoomaan duraanuu qophaa'aadha akkumaan qophaa'etti jira yeroo barbaaddanitti fudhachuu dandeessanii itti gaanamma yeroon barbaadillee anillee qophiidhaan isiniin jaa arra ta'us boru ta'us anaaf tokkuma ani amma isin dura deemeetiin akkasitti haala jiru mijjeessa isinis gizee mijjaayetti fiduu dandeessanii kunsilaa isinirraa fakkaata malee anarraa rakkoon qabu ilma keenya gaariidha jette waan gaarii nuun jette egaa yoo erga akkas taate waan gaarii nu kaaftee kalaas ati maanta kana haalaan xumuranneetu jirra nu dura deemtee gartee waan kee tottolfachuu ni dandeessa. Mee dubbiin seetii afarti qaba. Wal yaadachiisuun akka amantan tokkotti yoo waan takka dagadhee jiraadhee amma bara karaa gartee hara galuutti yaa'u jirra. Waan jiru wal yaadachiisu waan nuti irraa nu yaadachiisu tana booda bara nu beektaa waan isaan geessisu hin qabdu dubbiin. Galatoomaadhaa bara maantana. Kanaaf gaa maali beektaa waan takka gartee waan as keessatti gartee ati ibsattee gartee yaada kee baafachuu feetu jiraannaan baafadhu jechuu kee. Anamma asitti rakkoon qabu beekadhaan deemeetiin isin dura gala silaa isin naqa yaalchitanii wayyaa ati deemii galiin teessanii malee. Tola rakkoon qabu ati deemayyee karaa manaa dura deemee kalaas nutis duuba fedna rakkoo hin qabu. Akkasii obbaafannee jira leenca fiyyoo waan takka wanni daadarkaa tanaa uumba garabbiin gala. Hayyee galatoomaadha. Isin dura akkasii maraasa tolchii gartee mi. Tole manni duraanuu tola. Ollaas gartee ollaas fittiyaami. Mana uuxaa arsii gartee libaanataas gartee takka dhiisii gartee shaashaa firaa godhiiti. Tole. Karaa milkii siyaa godhee eebbise faamuchaan. Karaa milkii bakka jiraatte umri isaanii dheessu. Akkasii gaa hordoftoota keenya hedduu takka. Akkasii gaa har'a gammannee jirraa shaashaa jennee jirraa faa arraanta nama leenci keenya kunis manguddichi keenya kunis maasha Allah garteemi aboo ati daleedee jirti barana baga daleedee baga rabbiin gartee mana keetti qabee mana keetti qabee oduu mana keetti qabaniiti hundi sun jirtu baga wajjin jiraannee maal gaa har'a gammachuu takka hedduu takka dhagaamee jira lubbuun qobli naan jaa. Akan nak isa kan ulati. Aku memang. Nakasi walumanu nullen faji ati gote ga eddu dadar ka kaisa turte. Waluman agarre waluman is dadar katti senne tun gammachu hundu makenya te nuko fo sontane waluman oromo hundati bagarabbiin gartee nu gargaare asin geenye gammachuu teenya solfaan rabbi nu haa godhu taaftillee rabbi nu irraa hafetu jenna amma gammannee jirra fuulillee siifatillee. Aboo alhamdulillah rabbi fuulillee nu dhufee jira gaa hordoftoota keenya akkanaati isin jennaa isinis gaa gartee ni gammaddan jennee abdii qabnaa gammachuun akka nurraa dhuftu nurraa ol baay'atu nu gartee isin keessaas ni jirti jennee yaanna hedduu tokko gartee haalaan waan namatti tolaati waan hedduu tokko baay'ee bareedaadhaati. Insha Allah ta'ala khanaafugaa gugartii keessatti karaa manatti. Akkasii daawwattoota hordoftoota keenya hundeen arraan tana gammachuurra waan jiru adda wallaalutti jira.
isinis gartee du'aadhaan nu bira dhaabbataa turtanii galanna kan rabbii guddaati bakkuma jirtanitti hamtuu isinirraa haa qabu isin bira haa jiraatu isiniin jechaa rabbiin guddaani. Baga walumaanuu baga gammannee taaftallee ni jirti gaa isinis du'aadhaan gartee malee nu faana taa'aadha warra gartee taanis firraa fituu danda'u rabbi nu haa godhu. Wanti gaarraan tanaa gammachuudha namni waan haasa'ullee gartee tarii wallaaluu gammachuu keessa jiraachuu danda'a maaliif dubbii tanaatu dibdee guddoo qaba gaa kullan taa'ee ala jedhu hawaamee keessa turre waan ta'eef wanni dubbannu hedduu nu rakkisaa haa ta'u garuu amma maal feena jechuudha wantiin fedhu isinirra bakkuma jirtan ilmaan Oromoo hundi bakka jirtanii du'aa guddoo akka nu gootan maaliif isaanillee bultii tana walitti deebifnee jira bultii walitti deebisuu deebnu tana tadur caalaa rabbii walitti haa urgeessu tadur caalaa rakkoo keessaa isaan fuudhee bal'oo keessatti gammachuun isaan nu haa jiraachisuudha du'aa akka nu gootanii fi maatii teenya ilmaan keenya nuti bakkuma hundatti gaariidhaan waliin jiraachuu feena malee hammeenya isaanii hin barbaannu. Kanaafuu gartee dagalfanne dirqama kanaas fudhannee ofirrattis fudhannee ittis rakkanne haaluma kamuu keessatti haala kanarraa rabbiin nu gargaaree geenye galanna kan rabbii guddaati kun beekumsa keenya osoo hin taane gargaarsa rabbiiti jechuun sababa godhanne sababa keenya rabbiin nu gargaareeti bakka tanaan geenye waan ta'eef du'aayin isin nu gootan bal'inaan du'aayi maaliiti du'aayi dhaloota keenyaattis nu gootanii jechuudha dhala keenyattis nu gootanii hamtuu rabbiirraa haa qabu. Akkasumas jireenya gaarii rabbiin gartee riskii gurguddoollee isaanii haa kennu walitti haa urgeessu walitti haa mi'eessu jaalala dur caalaa jaalala gartee isaaniif haa kennu rabbiin tanaanis nu faana turaadha. Du'aayi kanaatis du'aayi tana isinirraa feena du'aayi tana dhaloota keenyaaf nu godha isiniin jenna itti aansuudhaan dubbiin tabiroo gaata nu qabatte taas keessatti namoota tatta'ee kana tunis nu eeggatti yaaddoo kanaatis ni qabna kanaas warra gartee rabbi gargaarsifatee du'aayi teessan isinis du'aayi isinirraa feena du'aayi nu gootanii firraa isiisanillee xumuruu danda'u rabbi nu haa godhu du'aayin teessa yeruma hundaa nu faana haa jiraattu isiniin jaa bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu isin jaalanna akka nu jaalattanis ni beenya dhaloonni keenya akka wal jaalatu abdii qabna nus dhaloota keenya waan ta'eef dhaloota keenya yoomiyyuu ni jaalannee guutuuni bakkuma jirtanii nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu wamtuu teessan nu dhageessisiniin jenna jaalala isin biratti haa maddisiisu jenna waan qabdu yoo qabaatte hundatti dabalata ani gama kiyyaan obbaafadheetiin jira. Taafte immoo itti waliin deemna inshaallah. Akkuma gaabbileessi keenya jee wam sirriitii wam haqaatii galannii kan rabbii guddaatti ilmi namaa sababa waan taaneef gartee dubbii gartee guddatti farratti fe'an jedhanii ta'ee inni jeerratti nu quufaa galannii waaqaatii hundarra obboleeyyiin keenya galuutti nu gammachiisa galata waaqayyooti galatuuma nuuf yaada.